abbaan of kabajuu namni illee nama kabajaa jedhani waanan jedheefan qaba. Saatiin kun nu biratti saatii misaatii ture. Saatii misaa arga xumuramee booda kunoo haala kanaatiin diidatti buna dhugaa jirra. Buna isinaaf feerree jirra. Kunoo gaa anaaf waaqayyoo abjuu koo fi kaayyoo hundumaa galmaan naaf gahee gibbii ofii keessatti kunoo suuqii koo fillafiitii taa'ee gabaa kootii nagadachaa ijoollee koo wajjiniitiin fataazanaa jechaa buna keenya dhugaa haasaa taphachaa yeroo gaarii dabarsaatii jirra jechuudha. Ijoolleen kun illee ijoollee kabaja namaaf qaban, ijoollee safuu beekan, ijoollee naamusa qaban naaf kenne akka koo beekee nama yaada garaa kootii naaf kenne jechuudha. Nagaatii wajjin jiraachaatii jirra. Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu nuti jirra jechaati. Viidiyoo keenya kana laayikii nuuf godhaa isiniin jenna hundi keessanuu. Warri haaraa taatan immoo Subscribe gochuutiin gara maatii keenyaatti dabalama. Oolmaa keenyarraatii tokko lamaan isiniin jedha. Haga xumuraatti nu waliin turan affeerraa keenya. Kunoo gaa isaan kun ijoollee na bira jiranii jechuudha. Isheen na bira teessoo guyyaa kaleessa yeroo jalqabaaf viidiyoo na waliin hojjetanii maqaa isaaniillee isinitti himatanii turanii. Isheen na bira teessoo kun kan gurdii diimaa uffattu Zinnash Girmaa jedhamti. Isheen tokko immoo Daraartuu. Ijoolleen kun godinyaa waliiti. Godinyaan akkasii kan waliin amala godhatee waliif nagaa qabaatee yaada gaarii qabaatee amanamee wal faana galuu jiraatu ni jira. Bara kana kan nama jechisiisan fakkeenya gaarii kan namaaf ta'an jechuudha. Ijoolleen kun ofiif yookaan walii isaaniifis kabajaa fi jaalala isaan walii qaban irra darbanii immoo nu wajjiniitiin naamusa gaarii qabaachuun akka maatiitti waliin jiraachaa jira jechuudha. Anis immoo erga mana kireessuuf karoora qabaadheeti nama akka garaa koo nama naamusa qabu nama kabaja beeku nama na wajjin walii galu naa kennii jedhee ture. Kunis immoo kennaa waaqayyoo jedheetiin itti amanaa jechuudha. Anamma kun suuqii koo fillafiitii taa'ee isaan immoo bunni kun kan koo miti anatu danfisee miti bunni kan isaaniiti. Erga misaa nyaatanii xumuranii booddee iddoo ati jirtutti malee bunan unnuu jedhanii akkasittiin waan bunaaf ta'u irrarraatii qunxur godhanii fidanii haala kanaan alatti buna dhugaatii jirraa jechuudha. Yeroo gaarii dabarsaa asaa kolu. Ani amala koo keessatti nama namummaa isaatiin beeka malee namni suni yaada gaarii hamaa jalli nanaaf qaba kan jedhu adda baaseen beeku. Yeroo baay'ee bakka kanatti namni miidhama. Isa kana immoo waaqayyo beekee ijoollee girri hin qabne, ijoollee naamusa qaban, ijoollee seera beekan, ijoollee haala hundumaa nyaara namaa beekan fidee naaf kennee kunoo waliin jiraachaatii jira jechuudha. Jalqaba irratti egaa abbaan of kabajee namni illee nama kabajaa jedhanii eenyumayyuu taanaan yoo ati bakka qabaattee yoo ati mannasha yookaan immoo addaraasha bakka itti argamtu wayii qabaatte bakkuma ati jirtu sanatti wayii guddatteefis miti wayii xiqqaatteefis miti wayii qabaattees miti wayii dhabdees miti haaluma keessanatu akka namni si kabaju si taasisaa jechuudha. Kanaafuu kabajni abbuma isaarraati. Abbaan isaa yoo of kabaje namni illee darbeetu isa kabajuu danda'a jechuudha. Sa'a abbaan gaafa cabse immoo ormi jajaabsaadhaan abbaan yoo kabaja ofirraa fuudhee namnis immoo karuma sanaan isinitti deemaa jechuudha. Kanan kun egaa akkuma argitanii jidduutti immoo gabaan dhufe jennaanii nagadachuuf seenee deebi'aatiin jira. Baay'ee hojiin suuqii baay'ee tokko ittina nama godha. Haguma luka keessan fuutan haguma sochootanitti namni dhufaa dirqama bira teessaniitudha kan isin eeggachuutii qabdanii. Ijoolleen kun immoo otoo barbaadanii mana isaanii keessatti buna isaanii damsatanii ciscis godhatanii arfatanii buna isaanii dhugaatii anaaf immoo shinitti buusanii fidanii naa kennuutii danda'u jechuudha. Dirqaman qabanii garuu isaan immoo si biratti danfisne malee si biratti maal goone malee jedhanii viidiyoo waraabuuniyyuu dhumara naa dhufe malee asumatti akaamee kolfinutu maal jennu ergasii viidiyoo naa dhufe maaliif waraabne nuti eenyuba deebi'ee viidiyoo waraabuu dhaqe malee bunni kunis akaayiin kunis akaayii qamadii sinaaf hiriira nyaadhaa jechaati. Asumatti akoofamee asumatti tumamee jechuudha. Kunoo haala kanaatiin jirra. Egaa lamaan isaaniiyyuu baratanii xumuranii maal jedhaniiru. Isheen nabukkee kun hojii qabdi. Isheen tokko immoo akkasumatti jirti ammaa fi jechuudha. Mucayyoo amala qabdu turte. Mucayyoo qabbanooftu turte. Bakka ijoolleen kun anaa iddootti naa dhufanii naa kennamaniyyuu hin beeku baay'ee natti tolu. Carraa biyya alaa ergattiitu eeggachaatii jirti. Ani waan keessa darbeerraati. Namni umurii wal caaleefis guddaas ta'e xiqqaas ta'e miti waan jireenya isaarraa wanti namaa qoqqoodu jira mitiire
Anis immoo gaarummaan keessa darbeerraas ta'ee yerummaas ta'ee chaalenjiin keessa darbee hundaarra hagam beekurraa sheerii gochaa fi wal gorsaa akkasuma muuxannoo keenya waliif qoqqooduutti jirra. Bakka itti nama kofalchiisuu bakka ittis immoo xiqqoo ishee siiresii nama taasisu immoo ni jira. Waan akkasiiti kan nuti haasa'aa jirru jechuudha. Kanaaf egaa gaayisii oolmaan keenya akkuma asirratti argaa jirtanii akkuma namatti tolu akkuma bareedu kanaatiin dabarsaatee jirra. Warri koomentaatoroonni tokko tokko sirriitti ilaala viidiyoo kana. Yoo ati bakka qabaatte ta'e waan guddatteefis waan xiqqaatteefis yookaan immoo waan qabaatte waan dhabdeef miti. Hagumatti iddoo ofiif kennitu hagumatti gatii kee beektu hagumatti of kabaju namni si kabajaa. Kanaafuu wanti natti badin jiru wanti natti hir'atin jiru akka nama tokkootti jireenya baay'ee bareedaa fi miidhagfataa zanaa kan jedhen jiraachaatti jirachuudha. Hir'uu tokkoon qabu maatii koo wajjin nagaan jira. Bakki nan jiru gaa'ela nan dhaabbadhee maatii koo obboloota koo firoottan koo hiriyoota koo kanneen biroo dabalatee kan isaan jaallatanii fi itti gammadanidha. Anis immoo kan isaan oliiti jechuudha. Akkasumallee abbaan warraa koyyuu kan immoo abbaan manaa kooti nuti umurii kanarratti kanas ta'e isas ta'e jireenya nuti jiraachaa jirru kanaafi nuti gaafa namni wal biratti argu namoota baay'eedha kan nu dinqisiifatu jechuudha. Namoota baay'eedha kan fakkeenya nu godhatu. Nuti nama akkasiiti seenaa jireenya keenya maal keenya fuulduratti egaa isiniif fidaatiin deemaa jechuudha. Aguma naam mijateen simbiraan qaqqabsiisa. Kanaafuu koomentaatoroonni of qusadhaa namoonni tokko tokko jechuudha. Namoonni tokko tokko warrumtii koomentii akka keessan babbareedaa wayii namaaf kennitanii bareedaadha malee waan biraan jedhu warra akkas namaaf kennitanii of qusadhaa xiqqoo ishee ol kaawwadhaa boodatti isiin fayyadaa isiniin jechuu fi keessa namaan beektuu keessa qabattee namaaf kennitii jedhanii ani nama zalzaallaa mangadaarraa gara mangadaa daandiirra daandichi darba. Takka gaariitti karaa cufaa takka bajaajii takka taaksii takka baasii takka maaliitti karaa cufu miti nama kaayyoo qabu nama jireenya isaa fooyyeffachuudhaaf taaf jechaa jirudha. Baay'een keessa warri na jaallattaniif na kabajanii yaada warra akkasii fi bakki hin kennin deebis hin kennin naan jettanii jirtu yaada keessan naaf hodhaa baay'een isin jaalladha baay'een isin kabaja. Viidiyoo biraatiin nagaan deebi'ee dhufuutti laayikii sheerii gochuutiin nagaa fayyaa ta'a baay'ee.